Oromiyaan biyya hayyuu qabdu rakkatullee laga namaan labdu lammii ofii ormi namaan ga'u of goddisaanu hamilee dhahu artiin aadaa guddaa saba kennaa ibsu aarsaa guddaan dhufe abbaan fedhan jissu aadaa oromtichaa galaa namanni isaa hunduu ifa bahee artiin calanqisa aadaa guddaa qabna waliif ajajamna afaan kenna tokko kanaaf kabajamna artiin qubee bocee qaroomaa falmatee seenaa barreeffachuu achirraa argate akkan akaanu nukaasa harka wal qabadha artii ifa baasa rasaasa qaroomaa kan fagoo rukutu artii fi miidiyaan jijjiirama fidu Matane fenu sora kawende bijara inchamne ma fokolla inun tanulla barfachu ma filana silamu medanna of bare ef kesa file idere be kole kunisani kunikana walinu kasu dalagani nurratti jasu barakami barri wal bennu dabare manka orma ennu ima qabna nama jaballe wal tufachun ka wal sakalle biya kuftu walittilalle abashamani manundalle Oromiyaa biya hayyu qabdu rakkatule lagana malabdu lammi ofi ormi namaan gayu uf guddisanu amilere artina da gudda saba kenna ibsu oho maliyatiya arsa guddan nufe abban fede jesu oho maliyatiya oho malatutiya Ada gudda kamna wali fajajamna oho maliyatiya oho malatutiya afan kenna tokko kanaaf kabajamna oho maliyatiya oho malatutiya kam baqate galunda mana nu kabaja jalabbanana adda dure nu biya jalala ture bule wamannama galwa gara nama kuma dhibba shaniitu ilaale Facebook irratti du aceeni wareegame san baafte bahee afe aceenu cabsee lafee Salamif dhugaa dubbatee du'u hedduu ka'ee qomoon bakka keebu lubbuun namaa homaanuu madaalamtu sabaaf du'e aceenu badhaa martu namaan nahu jarreen hin qabne safuu aarsaa fedheef aartiin gufatee nafu abbaa irree ta'uu qofa yaadanii awwaannisaa jarreen nama nyaatanidha tonni ummata kanaafi ifa hin ta'inni waa baay'eetu hawaasa keessatti dhokatan kan mul'atin jira tokko gama siyaasaa sodaatuudhaan tokko gama humna mallaqaa dhabuudhaan tokko hallummaan qaala'insa jireenyaa kun sakaalee nama qabuudhaan tokko ammoo namnummaanu kan wal deeggaru sponsorshipii dhabuudhaan amma uummannoonni baay'een ummatoonni habashaa kun wal deeggaru tokko yoo mallaqa qabaate tokko yoo dandeetti qabaate isaan lamaan waliif buusanii humna godhatan namni kenna yoo mallaqa qabaatte uf jaalatta argitee amma akkam daran namnummaanu fakkeenya nu ta'aru warrootuma biyyoota Awurooppaa Eeshiyaa kana keessa achi baantu miskiina deeggaruu yookiin nam tokko wantoota akkasii waldaa wayii buusii wayii buufatanii waan akkasii godhatu ummatuma achi bahe malee ummanni biyya keessa ka makiina 5 6 7 qabu waan akkasii godhuu hin danda'u. Akkuma ta'etti namni beekumsa qabaanaan dandeettii qabaanaan bakka yaade san hin ga'a. Amma sirba aceesuni akkuma baafteen hojiirra noolle sirba san walaloo hojiirra noolle saampila ta'ee akkasumatti hafe mallaqa dhabuudhaan jechuun saampila ta'ee birrii 2,000 kafalee saampila fudhadhee maastarsii isaa osoo hin baasin ani akkasuma akka yeroo jalqaba ka'een gaafa bulii ji'a 10ffaa bulii 22 akkasi ka inni wareegame jechuun 2,012 gaafa 2,013 ji'a tokkoffaa bulii 20tti dalageen urgasanii irraa garuu atakka qilleensarra olfatu hin dandeenye keessa kiyyanna cabeena hafe jechuudha wanni isaa sun sila yeroo sani dhaqqabachuu qabdaa barsiisaa inni wareegame sanitti ga'ee kiyya hin bayaa ga'ee kiyya hin bayatta ture akkasi gadda kiyya ibsachuu hin dandeenye keessa kiyya cabeena hafe jechuudha bahee hafe aceenu cabsee lafee isa sammiif dhugaa dubbatee du'u hedduu ka'ee qomoon bakka keebu dhiqqaatullee ilmoo takka waa dhabda turii bolii gumaa kafaluu qabda abbaa irree ta'uu qofa yaadanii awwaannisaa jarreen nama nyaatanidha akkasuma namni abbaa hiree qofa ta'uu yaadanii awwaannisaa abbaa irree ta'uu qofa yaadanii awwaannisaa jarreen nama nyaatanidha xiqqaattullee ilmoo takka waa dhabda turii bulii gumaa kafaluu qabdaadha kanaafu wanti kun osoo gurra hawaasaa gahee anaallee gadda kiyya naa ibsee natti tola ture haa ta'u wanni hundinuu carraadha isaayyuu hin dhabne oma godhuu hin danda'u waan kana olii aartii yeroo kamu gufatee hinafu kaayoo isaa galmaan geennaa waan jedhu irratti hundaa walumaa galatti sirboota kee keessa fakkeenya namni sirboota gimmaa shanamaa qabda ka jaalalaa qabda ka jaalalaa yeroon itti sirbu yeroo akkanaatii miti yeroon sirban jiraachuu danda'a yeroo akkanaa kana odomaa qabaadhellee sirbi jaalalaa naa dhufeen sirbuwan
Sirba jaalalaa. Takka Oromoon du'aa, takka Oromoon hidhamaa, takka Oromoon buqqa'aa, takka hongeedhaan namni beela garaa daabboo dhabaaf du'aa. Tokko karaa baaraatiin biyya jiruenya jijjiiradhaa badaa kun bishaanii dhumaa kun mana hidhaati bombiin itti darbamaa kun hidhamaa dararamaa. Asitti namni kenna lammiin lamaan ofii wal nyaataa, ofii maqaa waliin baasaa, ofii wal dhabaa. Akkamitti sirbi jaalalaa naa dhufee sirba. Akkamitti naa dhufaayyuu naayyuu dhufu osoo naallee dhufee natti mi'aawu jechuu barbaada. Warra yeroo kanaatti biyyoota Awurooppaa biyyoota garaagaraa ta'a artistoota sirba jaalalaa sirbaniif hoo maal jettan? Isaan saniifi mallaqa qabdaniif sirba jaalalaa hojjetaa jirtanii waan ummata keennaaf sagalee ta'u bikkasan osoo hojjettanii ka yeroo jaalalaa siin jira jaalalti haa baddu jechuu kiyyaa miti. Jaalalas gabbifatu jaalala yoo qabaate namni bu'uura waa hundaatu qabaachuu danda'a. Yeroo akkuma amma yeroo isaatii miti. Yeroo isaatii miti. Yeroo jaalalatti sirbinu jaalala dhabaa namaa du'aa jaalala jirti. Kanaafu dura waan falanuu ta'u aartiin fala ummata kaa'uu danda'a. Kallattii akeekuu danda'a. Kallattii jaalalaan sirbu san kallattii kana ta'a. Tokko ta'a. Walii beeka. Wal deeggara. Wal cinaa dhaabbadha. Masoo jalaa walaa baafnu. Diina jalatti akkan kufne akkan jilbifanne haa taanu tokkummaa qabaannu jedhee yeroo tokkummaatti labsuudha jedheetiin yaada akka mataa akka nama tokkootti akka wallaalummaa kiyyaatti jechuudha. Kanaafu kanarra caalu hedduutu jira hayyuun na caalu jira aartiin na caalu jira aartiin bubbuleeyyiin jiranii kan mallaqas qaban waan fedhan dalaganii onlaayinii guyyaa tokko lama irratti oolchuu danda'an jiranii isaan sunniin waan tokkummaa Oromootii fi akka nuti wal deeggarruu fi akka diina jalatti osoo hin jilbifanne ugurgahuu dandeenyu mirga harkaa qabnu kana galmaan gahannu yookiin ammoo mirga harkaa qabnu kana yoo jedhu already awwaa'ee mootummaan mirga harka nuu qabatee nuun deemaara jechuu kiyyaa miti. Wama fedhellee ta'u nu lamaan tollabu jira irra caala Oromoon lamaan osoo walii galtee addunyaan kan addunyaafuu sodaachisaa ta'uu dandeetti jedhee yaada. Kanaafuu kallattii akkanaa haa qabannu waan akkanaa labsinu biyya keenya tokko haa goonuu jedha. Biyya keenya tokko haa goonuu nyaanillee gaheera amma gara nyaataallee deemna. Obboleeyyan kiyya artistiin kuni Gimaash albabaa hojjetee qaba. Samoona walaloo isaa dhagaa turtanii waa'ee acee irratti bahee afee aceen nu cabsee lafee isa sabaaf dhugaa dubbatee du'u hedduu ka'ee qomoon bakka kee bu'u xiqqaattullee ilmoo tokko waa dhabdaa turii bulii gumaa kafaluu qabdaa ka'ee dhuweellee qaba. Sababa humna dhabuutiin saampilli Gimaashni achitti jalaa hafe jechuudha. Waan jedhu jira. Akkana waa baay'ee qabda sira. Waa baay'ee qabna amma nyaata kana nyaata. Amma gaafsanii walaloo keessan irratti hanga sabni tokko ta'u goda hafaa godumatti biyyaan galu jette. Hin galu. Magaalatti hin galu jette. Akka sabni kiyya alaa galutti. Magaalaa maa jibbitan? Magaalaa inni jibbee fi abbaan qabeenyaa hedduutu achi keessara lammiidhaan rifatu. Qondaaltonni siyaasaa hedduutu jiranii Oromoo walii galchuun deemanii. Kana yoo argitu kana yoo laaltu waan biyya teenya tana furmaata hin kenne wayii yoo laaltu miidiyaa olola garagaraa yoo abukaattoon kun akkuma agartan biyya keenya biyya quufaa agartee nama rafinnee nyaanne biyya keenya biyya quufaa biyya qananii biyya jiituu biyya magariisa biyya waa hedduu qabdu irratti gabroomne kun Oromoo garaa ta'e kun Oromoo karaa ta'e kun Oromoo garaa ta'e kun Oromoo karaa ta'e kun Oromoo gaaraa ta'e homaa takka bu'aa bakka agarteen wanni guddaa rakkoon furmaata dhoogee itti walii gallee abbaa biyyummaa gonfanne agartee biyya teenarra abbaa taane qabeenya jiru kana dhamannee jiraachuu dadhabne malee yoon beelomne yoo rakkan rabbiin nu jaalalarraa kun akkana nu roobee qonnee facaafanne ol nu buqilee buqiltuu rabbi nu uume kana nyaannee quufne akkanatti jiraanne jechuudha. Kanaaf rabbii kennaa galanni haa ga'u. Galanni haa ga'u akkasumatti. Rabbi abbaa biyyaa nu haa godhu. Ulfaadhaa galatooma horaa bulaa wantoota tokko tokko wanta isin garsiin dhufnu toltuu miidiyaa irratti daawwadhaa foloo godhaa abdii koomedii tuubillee subscribe like share godhaa nu guddisa waa hedduu isinii dhiyeessina hojiilee hedduu kaganaa hojjechuu deemnu jira inshallah bal'inaan hangasii waan tokko tokko isin bohaarsaa jira jechuudha isin jaalanna.